Ani ijoollee hiyyeessaati. Hiyyeessa gadiiti jechuun abbaallee hin qabu, haadha hin qaba, gargaarsa namaati. Guruu ga'uu hin dandeenye. Kanaaf carraan waajjirri fayyaa godina Baalee carraa gargaara fayyaa waggaa tokkoof ji'a 8 barsiiseetiin gara hojiitti bobbaasuudha. Carraa sana argadheetiin namootaayyuu gargaara fayyaa ta'eetiin gobbatti baradheetiin ergasii eebbifame booddee keessa hin turre gara Wallaggaa gargaara fayyaatiin naannoo Wallaggaatti deeme jechaadha. Wallaggaa Naqamteetti qaxaramee abbaan keenyallee hawaasa keenya wal arganii jiranii rabbi ammoo kheyrii wayiitiif waan kana fide kheyrii wayiitiif osoo hamtuun ta'in jechuu amma isaan nama tajaajilan nama tokko dha'uu danda'uu miti dhugaa abbaa keenya iyyuu ta'an osoo bira teettanii argitanii namni miidiyaa kanarratti si dura birrii kennu hin jiru beeyta duraan أولا ست نوبنا وانا تبنتون شكمني أمتا كانت ترى والله العظيم لو كان انتين أمو إن شفنا تكاتيكم ما تميساتو أباك إنن بقى ربين إسم باسه ربين كان جعل اللي إسنامو لسو يرون إسن تيتاني بقاتاني وان أمتا كيسان وقافرتم اتفاجن اتارغت تناتو يو بولچينسي بالي روبي أسفالتي قبا لا فكرني كاتاتو كنف nuti immoo irratti ijaarre fi haga dawaa ga'u galchisiisuuf immootu hawaasni ilmaan isaanii hin jirraaf ceekuu hiriyaati irra ba'ee faa gabataa keessaa nyaata. Baalee biyya akkasiiti, biyya quufati, biyya gabbinaati, biyya safuuti, biyya aadaa fi safuu ofii beeytu. Durriyyee waan akkanaa dalaydu immootu ilmoo haadhaaf abbaan abaartee barandatti galchite. Baalee miti biyyuma kamuu bakka buutu hin jiru. Aadaan akkanaa biyya kam keessa iyyuu hin jiru. Abbaa ofii hin kabajan eebba irraa fudhatan malee hin aanani hin tumani. Amma mootu asirratti hawaasni keenya bal'aa wanni beekuu qabu magaalota garagaraa keessa viidiyootuun bahin sagalee dhabame malee nama kana ol fuudhanii ceekurra baatanii namni gizee iyyuu የጭንቅላት ችግር አለበት ሐኪም ቤት ልንወስድ ነው ይላል አማሪፍ ከናን ማና ያላ ገሰ ቀምነህና ዱኩበ ሰሙ ቀባ ያኒ baadiyyaattiin bayanii fattashatanii waan qabu keessaa fuudhanii ajjeesan meeqa jira jechuudha. Warri akka isaanii kana tumamee waan qabu irraa fudhatanii waan qabeenya isallee dhabee dhugaa isallee dhabee meeqa jira jechuudha. Maafi waan akkanaa kun darbee jira qaamni biyya bulchuu qaamoliin seeraa waan kana irratti hojjetu qaba keessattuu naannawa Mannahaaraa kana naannoo namni sirriitti wal gahu magaalaa bakka itti bitanii gurguran keessa waan akkasii kun hin jira sirrimatti jira yu darbee miti istaayilii garagaraa jirattee ijool durriyyeen ummata saamti hundaafuu doktora kennan baga rabbii kaballaa ijoollee tirallee isin hambisee ifaajee keessan umrii guutuu saba kanaa ifaajjan sharrii fakkeessee karaa kanaan isin baase ummanni keessan ijoolleen teessan biyya alaa biyya keessa jira warri isin quban qabnellee baay'ee isinii rifatanii jalqaba baay'ee isinii rifatanii amma mootu isinii gammadanii baga gaddi keessan gammachuutti saayida yoo keessatti isinirraa jijjiiramee jennaan isaan yoo uummata kanaa waan jedhan qabaatan nama 5,000 taa'ee isaan dhageeffataara carraa isaanii kenninaka. Asli mee osoo isaanitti achi hin dabarsin waa xiqqoo jedhu. Okay, aye atille ulfa dugala tomi ummanni guyyaa rakkoon kun mul'ateerraa gammaatti sagalee gama hundaan ta'anii warri rakkoo san uumellee akka qabamuu gargaarsi isaaniifillee akka geggeeffamu nama adda addaa hirmaataa ture namootuma hunda isaaniitiin galatoomaa jennaani walumaa galatti waa'ima isaanii waa tokko jechuu barbaade isaanii obbo Waaqoo Kadir jedhamu godina Baalee aanaa Gaarfaa ganda saannateetti dhalatanii mana barumsaa tokkoffaa lammaffaa achumatti baratanii ogummaa fayyaa goobbatti baratanii san booda qeellam Wallaggaa ramadamanii waggaa 7 achi dalaganii waan isaan natti himan keessaa waan baay'ee garaana nyaate bara 1985 amajjii tokko yaadannoon tuma makoobilii yeroo kabajamu jeneraal Waaqoo guutuu keessummaa kabajaa ta'anii qeellam Wallagga Dambidoollotti affeeraman.
Gaafsan immoo Waaqoo Kadiir ogeessa fayyaa ta'anii godina Qeellam Wallaggaa waan jiraniif nama Baalee irraa as jira jedhanii Waaqoo ofiisaa walitti fidan. Jeneraal Waaqoo wal arganii Jeneraal Waaqoo harka qabatanii gara dhuunfaatti achiin deemanii waan hedduu akka gorsan waa'ee Oromoo waa'ee uummata Baalee waan hedduu akka gargaaru isaanitti akka himanii amaanaa guddaa bira akka kaa'atan natti himanii. Kanaaf waggaa dheeraa uummata isaanii gadi qabeenyaan tajaajilaa turan nama Waaqoo guutuu amaanaa uummata kanaallee itti kenne amaanaa santu bira jira. Inni biraa ammoo erga godina Wallaggaa irraa gara Bobbaatti deebi'anii yeroo lola Itiyoo Eertiraa 1992 nama ji'a sadiif dirree waraanaa Baadimmee Shiraaroo deemanii ilmaan Itoophiyaa bakka bu'uun Eertiraa wal lolaa turanii lubbuu fi kennanii ogummaa fayyaatiin yaalaa turanidha. San boodallee Rabbiin lola san keessaa isaan baasee gara Baaleetti deebi'anii yeroo dheeraa godina Baalee magaalaa Ginniiritti tajaajila kennaa turanii gara Raayituutti illee tajaajila buufata fayyaa hooggansaa ogummaatti kennaa turanii. Yeroo Raayituu turanitti 2010 hundi keessanuu yaadattanii rakkoo nageenya Sumaalee ture. Wanni baay'ee isaan immooshin godhee yeroo ijoolleen sun tumte ofirraa loluu caala iyyuu filatanii miidhama qabanii jechuudha. Bara 2010 rakkoo daangaa wal qabatee akkuma nama kamitti ilmi isaanii Liyyooyilii Sumaaleetiin akkuma isaan tuman kanatti osoo rasaa isaanii hundaa'in harkaan tumte Liyyooyiliin Sumaalee ilma isaanii Ramadaan Waaqoo fayyadamu irraa ajjeefte. Akkuma carrama ilma kiyya muudate waan dandeettaniin akka bira dhaabattanii jechuu barbaade isinitti hin dheeressu. Abbaa keenyaan baga Rabbiin isin baase Rabbiin kana caalallee isin haa mul'isu. Yeroon isin teettanii boqattanii waan ummata keessan waggaa 40 itti faajjan itti argattan haa ta'u wal gargaartee gaaleen arbahiiti jedhanii namni waan dandeettaniin piliis 1000 takkaan 2000 haa ta'u abbaa keenya bira dhaabadha. Nuti 10,000 illee osoo kennine amma namni 5,000 as jiru kun 10,000 homaa nuun gootu. Isaaniif garuu walitti edaamee mallaqa guddaadha. Kanaaf abbaa keenya bira dhaabannu jechuu barbaade ulfaadha. Ulfaadhu Rafaatiki, thank you so much. Hundumti keessanuu warri abbaa keenyanuu dhiyeessii sagalee isaanii arguu barbaannaa du'aayii irraa fudhatuu barbaannaa dhaloota bubbee kanatu abbaa keenya salphisee warri jettan hundumti keessanuyyuu abbaan keessan dhufanii jiranii galatooma ulfaadha hundi keessan sheer waliif godha hundi keessan sheer waliif godha. Bareeda galatoomi Abu Musa'ab mee isaanoo miira akkamiittu uummata bitaa mirga akkatti isaanii rifateetiniin jedhaafii jiru kana gammachuu akkamitti itti dhagahame gaddi isaanii saayida keessatti gara gammachuutti deemu kan akka dhuunfaa isaanii isaan uummata biyya alaa biyya keessaa isaanii dhaabbate kana waan jedhanii qabanii sagalee isaanii dhaga'uu barbaada warri tiktok kun illee. Musa'ab. Amma hin dhaga'amu. Neetworkiin jala dadhaba. Wal arguu gammachuu qaban hawaasa keenyallee dubbisuu gammachuu qabanii haa ta'u ka nu bira ay jiranii miidiyaa kanarratti yeroo agarre keessatti ani Arafaat keenyatti maxxansee ani wallaahi dhugaan seene wal homa duraan wanna takaatii karraa fuudhamee maxxanfame wayiisee eega turee jedhe waan kana hubadhe eegas ammoo kun waan keenyallee hawaasa keenya wal arganii jiranii Rabbi ammoo khayrii wayiitiif waan kana fide khayrii wayiitiif osoo hamtuun ta'in jechuu amma isaan nama tajaajila nama tokko dha'uu danda'uu miti dhugaa abbaa keenya iyyuu ta'an osoo bira teettanii argitanii wallahi waan kana ta'e mee waan itti dhagahame miidiyaan kun qixa Iiraanii fi Israa'eliin nu dubbanne caala waan
العظيم استقرابنا تتيان كيري ويتي حتى أماري فان مال كل جتشورا كوني خيري ويتي ربي فاجئ إساني باسوف إلى ملك أمال أيوة كانت توم الأجن ما قد دارا تاريخ قد دارا وان كانت مي إساني اللي ميرت الأجام هذا إساني تيف نبير أيجر أني حائب سني إنشا كفناكوا Tole ani maqaan kiyya Waaqoo Kadir Tugee jedhama. Kan itti dhaladheetiin jedhe godina kana keessa aanaa Agaarfaa ganda Asaanoo Gannat jedhamtutti dhaladheetiin jedhe jechaadha. Mana barumsaa tokkorraa kaaseetiin haga jaatitti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Asaanootti erga baradhee booddee gara mana barumsaa Agaarfaa sadarkaa lammaffaatitti ce'ee ergasii ammoo iyyuu aga sagaliititti baradheetiin jira. Sagalii gara kudhaniitti erga dabreetiin jedhe ammoo ogummaa yeroo sanitti jechaadha bara 1977tti ogummaa gargaaraa fayyaati. Jaartii wallaahi billaa gadhanna gubate jaartii qabanii Jaartii dhabaatuun dhabanii kaddamta. jechuun gaafa dhugaa yoo afurfaa fuudha warri durii kun shanaffaa. Keessa buusa baqqaati qophii tana. Du'aayi fudhatu. Gara ammaa yaaddaa. Waan gaggaarii yoo arge barate jala dabarsuun barbaadu. Akkasumas qabaadhe obboleessa akkana qabaachuuf itti gammada. Hin ajjeefti hin ajjeefti. Tiktokii biraatti himaa jiranii lakkoofsa tokko ka barreessaa jiru kana abdii kana wal harkisnee asli. Moodiitira naa kennime ana harkisaa amma ana argee na kenne moodiitira. Daqiiqaa muraasaaf gastii waliin naa kenne. Lakkoofsa tokko jennaan nama hunduu tokko barreessaa. Eka ijoollee wajjin ciqiciqii dhabde ijoolleen bara ergaa kaa'amu booda gabbaa olu sarara na ishii itti fufaa doktora. Waa ifaa fayyadamaa yoo jiraattan silkii qilleensarra kaayi kolestiraadha. Iddoo reefu dhaabeetiin jedhee mana barumsaa Agaarfaa sadarkaa lammaffaatti baradheetiin jira. Ergasiis ammoo gara kutaa torbarraa haga 8 achumatti Agaarfaa sanitti baradhee gara sagalii erga tareetiin jedhe ammoo roobee kanatti baradhe jechaadha. Haayiskuulii yeroo jalqabaatiif roobee kanatti baname anaa fi Dr. Hassan Nuru ka jedhamtu baname jechaadha. Amma isaan naannoo Finfinnee jiru. Yeroo sanitti carraa mana barumsaa sadarkaa olaanaa roobeef ka itti barate tokko ana jechaadha. Bari sun bara 1977 akkas jechaadha. Seenaa mana barumsaa kanallee hin beeka. Erga gara sagalitti darbeetiin jedhe ammoo iyyuu ani ijoollee hiyyeessaati. Hiyyeessa gadiiti jechuun abbaallee hin qabu. Haadha hin qaba. Gargaarsa namaati. Guruu ga'uu hin dandeenye. Kanaaf carraan waajjirri fayyaa godina Baalee carraa gargaara fayyaa waggaa tokkoof ji'a 8 barsiiseetiin gara hojiitti bobbaasuudha. Carraa sana argadheetiin namoota iyyuu gargaara fayyaa ta'eetiin gobbatti baradheetiin ergasii eebbifame booddee keessa hin turre gara Wallaggaa gargaara fayyaatiin naannoo Wallaggaatti deeme jechaadha. Wallaggaa Naqamteetti qaxaramee Naqamteetti magaalaa Naqamteetti qaxaramu malee hojiidhaan naannoo Dambidolloo Hawwaa Galaan keessa ammoo Sayyoo Machaara akkasumas ammoo Sayyoo bakka jedhamtu iddoo adda addaatti hojjedheetiin ture jechaadha. Uummata kanaaf haga waggaa torba naannoo sanitti hojjedhe jechaadha. Naannoo Wallaggaa kan yookiin ammoo Qeellam Wallaggaa ammaa kana jechaadha. Haa ta'uuti ijoollees achi toradheetiin jira jechaadha. Ijoollee 3 naannoo sanitti argadheetiin jira. Yoo bakkeen isin dhibbate tiktokii biraatiin ergadha addaan siqaa ta'a ustaaza rakkoon hin jiru nama isin jalaa buusa. Achi itti fufaa doktor. Bakka takka kutii takkara wajjin qura jechuudha. Yookiin tokkollee yoo namni miidiyaa kanarratti si dura birrii kennu hin jiru beekta duraan.
اولا ست نوبنا وانا تبنتون شقفني امتا كانت ترى والله العظيم لو كان انتينا مو انشوفنا تكاتيكم ما تميساتو Me como el gubarare. De Arafat bara na Arafat to come Arafat diaspora. لا لا عرفاتي ولي انما سدور اللين ديم عرفات اللي نبيك جيدا Diaspora ndorgomu intauka. Inni kuma shantama America ta erge. Itta mai ta ergore no diaspora dai. عرفات بر كامريكا تي كعالماتي بر چاينا تي ما لگن مارے بين چاينا Ahi ale kuma shantama Arafat erge sari erga fira ko kabuga America de mitti. الله سكينا أصل الدين قرالافو ربي سلاها جالته ربي سيها ملك السيادة مرادك يا ربي سيها قيو أكا باك إنك أنا قمت شيفته ربي سيها قمت شيسو ربي وسيها فورو نمهدو قمت شيفته وبولي سكينا أصل الدين حاج عبد القادر مليون شنيتي والكتاية تشوبيا ربي وسيها فورو أكاونتي أموتون وقبتاتنين ديمتني إن شاء الله يا مرا يرو واسكان أن نسران دمني وان كانت كل ربي العالمين آمين جد آمين 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 جبس إن كيستيتا كنتيبا جبس ربي سيحاتاسيس آمين جد Danda umuri na wadi kubiiti amin. غرك هاوي توبو Amin amin amin. يا مرا يروز نسيتي دبن وان شيرون كنتو وان سبيشالي مالي سبيشالي الدنيا في آخرانيا بوت Amin amin. دعائين السوتي أجانا رمبين وشيكو تقولدو متينوتي سيكتي ده Shin intikkaata nutu ijoollee namsaa ishii kennine. isin laalaa jirra kunoo isaan illeen dhagayan waan isin dalaalan isan irraan sanii oluu dalagan isaan حاجة عبد القادر جيتشو حاج عبد القادر Arafaattu dide jedhaani. Haji Abdulqaadir Abdulqaadir irraa kuma shantama Asli. شني أبا مليون Haji Abdulqaadir irraa kuma shantama dhaynu. إسني قليم قاف شاشة Nugalee kuma shantaman barbaannu Haji Abdulqaadir irraa nu waa dabalani. Kuma shantaman feenu kuma shantamni isaan irraan eegamu. Arafaattu dide jedhaani. Nunamnu man gudda nu dhufe mana keenya daawwatu nu kabaja rabbi sana kabaju sina kafetan yaade. Eda miliyena Nutu jedhaani kun shantama isaan hin madaaltu waa dabalani. inti qaata jiran jedhani ka. Anakka doktora asitti gammadeera ummanni inti qaata jiran jedhani as gahii tana umuungaan jedhe horre abiyyo baara baale. waan jedhan beeytanii Haji Yusuf ciroo birra oollee achitti illeen beeytanii waan dalagaa oolle taanii keessaan dubbannaa tanaaf ammoo takbiiraa tana akka malee naa jedhamee taan keessaan dubbannaa shantama حاج عبد القادر يرو أما كان نما كوما كدلا ما في وحيد إسلا لاجر إيه إيش isaan كلا تنومت سنير هرابنو haka isaan haka deemanii bara Kala- jiboonna kanan beeku جارنا تنومت نرى Irraa jaaladhaa wayii sinin jenne. gammachiisaatiin ollee narraa jaaladhaa jedhanii irraa jaaladhaa maal barakallahu jettan Ayyee Rabbi ayyee. sinirraa yaa rabbi duniyaan teessan walaa hortu yaani. Baara haa taasise duniyaan teessan qiwaraa bartee dhumin. du'aayii namni godhaa jiru aslattiin hin beeytanii qaalichi yoo abaarulleen argataa dafee rabbi nama haa baatu akkasitti ammallee mee warra Itoophiyaa Finfinnee kanatti bilbila rabbi ol isin haa fuudhu آمين آمين kazaa'ina samaawaataa fi dachii rabbi isinii haa cabsu waan isin yaanne olitti rabbi isinii haa Oppiliki ta'u sheeru goraa riipoosti goraa iddoochi. Minbara illee ta'a. karaa deemtu ta samaawaataa buutu ta dachii Waadadha yoo bulchiinsi baalee roobe asfaaltii gubbaa lafa kilinikaa taatu kenneef nuti immoo irratti ijaarree fi haga dawaa ga'u galchisiisuuf immootu hawaasni ilmaan isaanii hin jirraaf isinummaan qofti lafa kennaa fi sagalee keenya kana muraa kaayadha waa takka isinirraa hin barbaannu lafa qofa kennaa fi nuti immootu ilmaan isaanii doktora keenya kana irratti ijaarraf isin lafa kennaa fi ganda keessaa maqaaf hin kenninaa fi akka rakkataan ambulaansi illee yoo dhabe gaariin fiigeetiin hin dhaqu siftee wal dhaqu asfaaltii irraa kennaafi nuti irratti ijaarraf mana jireenyatiin mana jireenyaa nuu hin binnaafi mana hawaasa isaanii ka soorama irraa bayan kara ittiin tajaajilaniif ka ta'u karaa gubbatti waxaa jedha kennaafi rakkoon qabu warri baalee mootuu lafaa miti intala durbaatu namaa kennee walaayittaa afaan oromoo hin beekne tamataa guguddattuyyuu intalaa fi durbaan sosobee qochisiifata abbaan hajjii
deema ilmi baara liibiyaa deema hin beeyna icciti kun haalawaami jara kenna gurraachaa fi dabuubii kanarraa achi yaa ufuuyyuu kennitanii lafaaf intala kennitanii doktora keessan kana ka dhalootan achi ka barnootan achi ka waggaa dheeraa isin tajaajilaa ture ka daangaa gubbatti ilma ufii isinii kenne lafa irratti dhalatee irratti guddatee irratti baratee irratti doktorri guddaan kun salphate kiisuu qabaa jechuudha bulchiinsi magaalaa Roobee isa dhugaa rabbi nuti immoo hin gargaara.